السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا كيارا فيديو أداك أبدا سنين بفيرا فيديو كان أما درس برسي سجرا garuu namoonni baay'een nuuf hin galle irra deebi'i nu barsiisi waan jettaniif akkasumas xiyyi ati fayyadamte sun sirriitti nuuf hin mul'isu xiyya biraa fayyadamii nutti mul'isi waan jettaniif akkaataa itti viidiyoo bakka feetan teettanii osoo uffata tokko of duuba hin kaa'in osoo uffata magariisa waan gargaraa osoo of duuba hin kaa'in istiidiyoo waan gargaraa fayyadamuu dandeessan. Kana waan ta'eef gama hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana bu'aa warroonni haaraa gara YouTube channel keenya dhuftan YouTube channel keenya subscribe like share gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkaataa viidiyoo osoo xaarii takka osoo uffata takka of duuba hin kaa'in istiidiyoo waan garagaraa sirreeffachuu dandeessanii isiniin jedha. Akkuma argitan kana amma kan na duuba jiru uffata yookiin waa gurraacha kanaa jechuudha. Waan gurraacha kanaa jechuudha. Kana of duuba balleessine akka ajaa'ibaatti akka dalagu abdii waadaa isin seeneera. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Gara viidiyootti walumaan dabarra. Ashama harka fuuna jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa gara barnoota amma jenneetti yeroo dabarru dafee suuta akka viidiyoon isinitti hin dheerannetti isinitti mul'isa irraa fayyadama isiniin jedha. Aappiin isa kana CapCut kan jedhamu kana keessa seentanii gadi buufattanii Pilaastoorii bilbila keessanii irraa maqaa kana itti barreessitanii gadi buufattanii jechuudha. Erga gadi buufattanii booda keessanii seentanii bakka kana ni dhooftu. Sana booda fotoo magariisa akka kanaa wayii qarraxachuu qabdanii bakkuma argitanii inkiriishutti gootanii gadi buufattanii jechuudha. Yoo kan yuutuubii ta'e asirra keettanii 16:9 kanarra keettanii akkanatti bal'ifachuu ni dandeessanii. Sana booda viidiyoo kaameraa waraabdanii bilbila keessaa qabdan fudhattanii jechuudha. Akkatti ni bal'iftanii hanga bakka viidiyoon keessan deemu ni bal'iftanii sana booda bakka kana ni dhooftan. Bakka kana erga dhooftanii akkatti gad dhooftu waan akkana isinii fida as gad dhooftanii sana booda viidiyoo kaameraa waraabbattan dhuftanii fudhattan. Kaameraan dhufee jira amma viidiyoo waraabame dhufeera. Assalaamu alaykum. Ni laaltan haga inni walitti gale kan. Yoo inni walitti hin galin kana qabdanii akkatti dheeressitan. Haga bakka viidiyoo keessanii. Sana booda gad dhooftanii dhuma wannaa bulee kanarra dhuma fotoo bulee kanarra gadi dhooftanii akka wanti tun mallattoon kun irraa baduuf jechuudha. Akka mallattoon kun irraa baduuf gad dhooftan. Dileet kan jedhu dhooytanii sana booda as ni deebitu. Sana booda akkatti asaatanii bakka suuraa namaa qabdu kana remove background jedhu kana dhooftan. Irraa badee jira jechuudha amma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Guutumaan guututti yoo takka gad dhooftan inni an duraan viidiyoo kana as keessa galchee hojjedhee waan ta'eef alumaaxuul irraa haqaa garuu isin hin lakkaa'e hanga 100 guututti gadi buufattanii irraa leen dabarsitanii jechuudha. Gad dhooftanii erga jettanii akkatti dhooftan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Irraa badee jira jechuudha. Sana booda akkatti viidiyoo keessan qabdanii yookaan akkanatti dhiiftanii hanga bakka barbaaddaniitti gadi buufattanii jechuudha. San booda akkatti dhiistanii gadi buufattanii ganaa kimistirii keessa fiduu enna waan ta'eef sana booda as dhooytanii gadi buufattan. Erga gadi buufattanii booda viidiyoo keessan fuutanii kimistirii keessa fiddan. Maaliif istiidiyoo garagaraa tolchuu waan heddaniif. Kimistirii bilbila keessanirraa qabdanii KineMaster kan jedhamu kana ni qabdanii al tokkoof gad dhooftan. Erga gad dhooftanii booda bakka kana gadi dhooftan. Erga gad dhooftanii yoo yuutuubii ta'e 16:9 kana yookiin 9:6 yoo Instagrama waan garagaraa taatan bakka biraa fayyadamuu dandeettan. Garuu yuutuubii irratti kana fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Sana booda kireettanitu tana gadi dhooftan. Erga gadi dhooftanii booda fotoo wayii fidattan. Erga gadi dhooftanii booda bakka miidiyaa jedhu kana ni filattu.
sana booda asii suuraa as keessaa ni filattu. Suura mataa yoo irratti dhooytu ni dheeressitanii hanga bakka viidiyoon keessan dheeratu. Sana booda laayir kan jedhu tuuxanii achi booda miidiyaa tuuxanii viidiyoo keessan yookiin waan qarraxattanii baggaraawwanti istiidiyoo qarraxattanii bilbila keessan keessaa qabdan irratti dhayattu. Irratti erga dhaattanii booda yoo inni qajeelaa ta'e waan rakkoon qabu yookaan irraa murtanii gabaabsitanii akka inni bilbila keessanii walees irraa'utti ni dhooftanii sana booda qabdanii dheeressitu. Teessoo illee qaba kun jechuu akka waan teessoo irra teessanii fakkeessaa jechuudha. Akkatti qabdanii as harkiftan. Caafii isaa tana tan gara gadii tana qabdanii harkiftan. Yoo walitti xiqqeessatu achuma qabdan malee bakka biraatiin isiniin harkifamuu jechuudha. Ta gubbarraatun immoo ta gara gubbarraatun dabsuu fi diriirsuu jechuudha. Sana booda akkatti erga as harkiftanii booda irratti kagalee kaan ni ilaaltu. Qabdanii viidiyoo hanga viidiyoo keessanii dheeressitu istiidiyoo kanas. Erga dheeressitanii booda bakka kanatti fuula bulee kana biratti maqaa yuutuubii keessanii yoo galfattan bareedaadha. Laayirii tuuxan ammas viidiyoo fidachuu eddanii miidiyaa ni tuuxu. Erga laayirii tana tuuxnee viidiyoo kenna bakka inni jiru keessa irratti dhooynee fidannee sana booda akkatti nu dhufa amma jechuudha. Sana booda kana qabnee akkatti harkifna. Asii gadduunee bakka suuraa namaa irratti suuraan namaa akka waan namni mul'i qabatee jiru kana irratti gadhooyna jechuu al tokkoof. Sana booda kana garana deebifna. Duubni isaa kun irraa haqama. Yoo sirritti hin qulqullaa'in tana qabdanii tajala garaa tana qabdanii as harkiftu. Tanas as harkiftu akkanatti. Sana booda sirraa'ee jira jechuudha. Amma teessotu bakka kana jira akkuma agartan. Teessoo kanarratti yoo galchuu barbaaddan akkatti qabdanii as harkistu jechuudha. Istiidiyoo kanas suuraa kanas yoo barbaaddan as harkisuu qabdanii as harkiftu yookiin yoo akkanumatti taa'e irra bareedaadha. Kana immoo hin qarraxattanii yuutuubii kiroom keessa seentanii bakka gara garaa istiidiyoon argachuu ni dandeessan jedhee abdii qaba. Sana booda erga akkatti ilaalchanii booda taphachiiftanii ilaaltan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya. Galee jira akka inni keessa waan keessa taa'e fakkaatuuf waan keessa taa'e akka fakkeessu yoo barbaaddan akkam gootu akkanatti teessoo irra waan taa'e fakkeessuudhaaf amma teessoo isa duuba jira bakka kana filattu jechuudha. Bakka akkama haamtuu qabu kana yookiin murtuu qabu kana gadi dhooytu. Sana booda kana garana deebistu. In bantu jechuu oofii akkana jirti akkana bantu isin. Sana booda ka barbaaddan keessa irra dhooytu kunniin immoo kururreessa kun onnaati. Akkana godhaa isin kanarratti yoo dhooytan bareedaadha. Kanarratti yoo dhooytan ka'aan maraayitii kenne kanarratti yoo dhooytan bareedaadha jechuudha. Sana booda kana akkatti as harkiftan qabdanii xinnoo ishii yoo guddistanii harkistanis rakkoon qabu yookiin xiqqooma harkiftanii jechuudha akkuma inni keessa galee fakkaatuuf. Sana booda teessoo irratti gashuudhaaf sirritti akka inni teessoo irra galee fakkaatuudhaaf ammoo teessoo irra taa'e fakkaatee jira jechuudha. Shoof. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya. Har'a viidiyoo addaa qabadhee isiniif dhufe. Waan teessoo irra taa'e fakkaatee jira jechuudha. Bakka kana immoo bakka kana yoo barbaaddan suuraa yuutuubii maqaa yuutuubii keessanii laayirii kana tuuxanii as dhooytanii maqaa yuutuubii keessanii wayii barbaaddanii amma maqaa yuutuubii kiyyaa fagoo jiraan argachuu hin danda'u dafee maqaa yuutuubii keessanii itti galfattu. Maqaa yuutuubii keessanii amma kun Tulluu Show jedha. Kiyya viidiyoodha akka viidiyooti suuraa yoo itti galfattanis bareedaadha jechuudha. Sana booda akkam gootanii akkatti erga fiddanii bakka kana suuraa maqaa yuutuubii keessanii asii galchitanii jettanii erga maqaa yuutuubii keessanii asii galchitanii jettanii kana gadhooytan suuraa baggaraawwantii istiidiyoo fakkaatu kana gadi dhooftan al tokko. Sana booda suuraan akka waan namitti irra jiru fakkaatu kana fayyadamtuu jechuudha.
maaliif background kana balleessuudhaaf deemtan waan ta'eef sana booda qabdanii dheereffachuu ni dandeessanii kana ammas dhooytanii ammas suuraa istiidiyoo kana gad dhooftanii gubbaa kanarra ciftii sadi kanarra gadi dhooftanii sana booda lammatarra jirtu tanaan ni dhooftanii kun gubbatti bahaa jechuudha. Akkuma argitan kana amma akka ajaa'ibaatti irratti galee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Amma keessanis viidiyoo keessan kanas gad dhooytu al tokko sana booda ciftii sadiin tana tuyxanii ammas kan lammataa kanarra dhooytan viidiyoon kiyya as bahaa jechuudha. sana booda akkatti irratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtu kunis yoo kan daddabu ta'e akkatti qabdanii sirreessuu ni dandeessanii cinaa tokkotti jechuudha. akka waan amma teessoo irra taa'ee waraabaa jirutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtu kabajamtootaa fi sana booda taphachiistanii ni ilaaltu kan ammoo itti baay'iftu yookaan suurama tokkochaa fiddanii itti galchitu yoo suuraa ta'e irra wayyaadha viidiyoon gabaabbachuu mala waan ta'eef. Yo suuraa ta'e irra wayyaadha. Bakka baay'ee isin rakkisu. sana booda ni ilaaltu sirriitti ol qixxeessitu sana booda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaarra viidiyoo addaa qabadhee isiniif dhufeera. Viidiyoo kana amma duras barsiisee jira. Akka ajaa'ibaatti akka irraa fayyadamtan abdii isinirraa qaba. Akkasii warroonni gara haaraa maatii gara YouTube channel keenya dhuftan YouTube channel keenya subscribe godhuudhaan itti dabalamaa isiniin jenna. Kanaafuu warri waan isiniin galii yoo jiraate irraa gaafadhaa isiniin jedha. Kana qabdanii akkatti as dheeressitu hanga bakka viidiyoo keessanii jechuudha. Hundaafuu galatoomaa. kanas mallattoo YouTube kanas qabdanii mallattoo maqaa keessanii yoo godhattan bareedaadha yookiin profaayila keessa yoo godhattan bareedaadha. mana keessan keessa teessanii osoo xaarii tokko malee waan garagaraa background waan garagaraa fayyadamuu dandeessaniin isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. waan isiniin galii yoo jiraate gaafadhaa isiniin jedha. nagayatti.